እንበለደዌ ወይም እንበለጻማ ወዲካም ያብጻን ያብጻይኩም አመከማ ዮም እግዚአብሔር በሰላም ኢቤፊ ኩብሰቹኬ ቤሉፊ ኤቡኪን ከን ወቀብሲሴ አያነ ኢፈበኡ ኢፈዱ አከኡኬቲን ነጋን ንዋቀብሲስ ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮ ስኒን ከንጃለቱ ሁንዱም ትኬሰን አከም ጀቱ አከም ዮነ ጌሰን አከሚን ቱርተኒ ጉያ ሀራን ከኑገ ዋቅኒ ኬኝ ገለኒ ፊ ኡልፊኒቴሶ ኢሳ አሪያ ምረት ሳፋተው torkubee dhukkubbii guyyaa shanaffaa guyyaa har'aa kan ammoo kan walitti ilaallu guyyaa fannoo gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Qulqullichi Phaawulos lammaffaa Qorontos 5:4 gubbaa irratti tokko nama hundumaatiif du'ee jedha. ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5:14 ላይ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ jedha. Kana jechuun addunyaa kana fayyisuuf jecha, saba hundumaaf jecha, lammii hundumaaf jecha, dhala addaamiif jecha tokko hundumaatiif du'eera. Maaliif? Inni hundaa du'uun faayidaa waan qabuudhaaf. Addunyaan yoo isaaf duute addunyaan kun fayyuu waan hin dandeenyeedhaaf inni addunyaadhaaf du'e guyyaa innitti addunyaa bilisa baasedha. Egaa guyyaani kun keessumaati namoonni Yerusaalem Ayhudoonni ayyaana Faasikaa kabajuudhaaf yommuu isaan qophii taasisaa jiran kana irratti ayyaana Faasikaa Israa'eloonni waggaa 430 garbummaa Gibxi jalaa ba'uudhaaf guyyaa isaanii adda ta'ee guyyaa kana ni kabaju. Maarreega ayyaana Faasikaa kanaatiin wal qabsiisaniif Faasikaa jechuun paassaa mashaagar ce'u waan ta'eedhaaf kakuu haaraati moofaatii gara kakuu haaraatti aarsaa kakuu haaraati gara kakuu haaraatti ce'uudhaaf du'uun isaa fannoorraa ooluun isaa dirqama waan ta'eedhaaf ta'een wixata kibxata keessumaa roobii dabarsamee haa kennamu jedhamee inni murtaa'e sun hojiitti hiikamee guyyaa roobii murtoon murtaa'e sun guyyaa sanaan booda inni qabamee jimaata fannoo irraa akka ooluudhaaf kan murteeffamedha. Keessumaa egaa qulqullichi Phaawulos tokko hundaatiif du'ee jedhe lammaffaa Qorontos 5:14 gubbaa irratti addunyaa fayyisuudhaaf fannoo irratti guyyaa inni fannifamee guyyaa inni itti du'e waan ta'eedhaaf gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa inni masqalii yookiin immoo fannoo irra oolee du'edha guyyaan kun. Guyyaan kam? Guyyaa jimaataati. Egaa guyyaa kana rakkoo amma kana hin jedhamne baay'ee danuu ta'e baay'ee hedduu ta'e hunda dabarsee dheebuu sana obsee beeluu sana obsee garaffii sana obsee daddarbatamuu sana obsee dafqee muka jiidhaa fannoo jiidhaa hojjetanii isa baachisanii akka nu du'u guyyaa itti godhan guyyaan jimaataa kun guyyaa xumuraati. Keessumaa qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis 19:30 gubbaa irratti xumurame jedhee dubbate. Tafassame barri 5,500 gidiraan ilmaan namootaa dhiphinni fannoo irratti arge rakkoof gidiraa namoota irra qaqqabsiisan hundumaa xumurame jedhee guyyaa itti dubbate. Maarreegaa adabbii keenya fudhatee ofii du'ee du'a keenya du'ee ofii du'ee fayyina akka argannuudhaaf inni ofii du'ee mootummaa isaa akka dhaalluudhaaf inni du'ee du'ara du'an du'a keessaa kaasee gorsa daabiloosiin diigee dinqiiwwan garaa garaa kana hundumaa guyyaa inni itti raawwatedha. Guyyaan fannoo isaa kun tokko hundumaaf du'ee jireenya nuuf laate. Du'uu isaatiin jireenya arganneerra. Sababa badii keenyaatiin bitamnee duunee kan turre du'a keessaa baanee akka jiraannuuf cubbuudhaan kufnee kan turre cubbuurraa bilisa akka baanuudhaaf gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos
taasiseera. Du'a isaatiin nagaa arganne, du'a isaatiin nama haaraa taane, du'a isaatiin ofitti nu araarse waa baay'ee raawwate. Walumaa gala seenaan guyyaa fannoo kanaa wangeela qulqullicha Maatiyos boqonnaa 27 kaasnee gaafa ilaallu bal'inaatiin seenaan isaa baay'ee bal'ata. Yeroo bari'u dursitoonni lubootaa jaarsoliin biyyaa hundumtu ajjeesuudhaaf Iyyesuus irratti mari'atan. Hidhanis gara mooraa Phiilaaxoositti dabarsanii kennan. Iddoo sanattis erga dabarsanii kennaniin booda Yihuudaan akka itti murtaa'u argee ni gaabbe. Qarshii isaa 30 dursitoota lubootaatti deebisee kenne. Dhiiga qulqulluu dabarsee kennuu kootiin balleesseera. Inni garuu nuun maal rakkanne ati of eeggadhu jechuudhaan deebii kana deebisaniif mana qulqullummaa achumatti dhiisee deemee of fudhee du'ee jedha. Dursitoonni lubootaa barrii sana yookiin immoo qarshii sana kaasaniiti qabeenya keenyatti dabaluu hin qabnu jedhachuudhaan gatii dhiigaa waan ta'eef jechuudhaan walii galanii lafaa ittiin bitanii jedha. Lafti sun hanga har'aatti Yedammareet lafa dhiigaa jedhameetu waamama. Egaa qulqullichi Maatiyos boqonnaa 27 kaastanii gaafa ilaaltan waa baay'eedha. Ittis qoosanii, ittis tufanii, homxaaxxee yookiin immoo hadhooftu sobaasanii, fannisuudhaafis uffata isaarraa kaasanii. Yeroo ba'u Simoon kan jedhamu nama qariina argatanii fannoo akka inni baatus dirqisiisanii. Hiikkaan isaa Yeraasqeel bakka buqqee mataa bakka jedhamtu Golgootaatti keessanii yeroo gahan hamootii hadhooftuu kan wal maki wayin xajjii yookiin immoo wayinii akka dhuguuf dhiyeessanii fi qammasees dhuguu hin jaalanne. Ergaa fannisaniin booda uffata isaarraa baafatan, dabareetti baafatan. Iddoo isa taa'anii kan turan, ni eegu kan turan, kunis Yesuus mooticha Ayihud kan jedhu xalayaa himannaa mataa isaarra kaa'an. Yeroo sana saamtonni lamman tokko mirgaan tokko bitaa isa faana fannifaman. Warri darban hundumtuyyuu mataa isaanii sochoosanii itti qoosu turanii. Mana qulqullummaa kan diigdu guyyaa sadii keessatti kan ijaartu fannoo irraa mataa keessa of oolchi jechuudhaan qoosaa turan. Egaa luboonnii fi dursitoonni lubootaa hundumtuyyuu jaarsoliin itti qoosanii akkana jedhan. Warra kaaniin fayyisa ofiisaaf of fayyisuu hin danda'u jechuudhaan waa baay'ee haasa'anii sa'aatii 6 kaasee hanga 9tti dachee ni dukkanoofte. Yeroo sa'aatii 9 ta'u Eeloohee Eeloohee laamaa sabaqtaanii jedheetu dubbate. Kana jechuun yaa abbaa koo maaliif na dhiiste jechuudhaan dubbateera. Iddoo sana kan dhaabatan namoonnis dhagaanii kunis Eeliyaasiin waamaa jedhan. Yommuu sana isaan keessa tokko fiigee sabna kan jedhamtu meeshaa hadhaawaa itti guutame afaansaa obaase. Warreen kaan dhiisi Eeliyaas dhufee akka fayyisu laallaa ittiin jedhan. Yesuusis yeroo lammaffaa sagalee guddaadhaan lubbuu koo nan dhiisa jedhee dubbate. Kunoo golgi mana qulqullummaa bakka lamatti ni tarsa'ee awwaalonni ni banamanii qulqulloota keessaa foon hedduun ni ka'an. Dinqiiwwan kana hundumaa raawwatee taasise. Guyyaan kun egaa guyyaa dhiphinni baay'een, guyyaa gidiraan baay'een itti raawwatamedha. Jechoota hedduu, dinqiiwwan hedduun, aduun ifa dhowwatte,
laftin dukkanaa'e yaa abbaa koo maaliif na dhiiste jechuudhaan guyyaa innitti walumaa gala badii ilma namaatiif cubbuu ilma namaatiif dabarsamee itti kenname guyyaa itti fannifame guyyaa inni itti fannoorra oolee lubbuunsaa foonsa qulqulleetti irra guyyaatti baate guyyaa jimaataati. Seenaa isaa Wangeela Maatewos boqonnaa 27 muluusaa dubbisa. Waan bal'atuuf kanumaan gabaabsinaa guyyaan fannoo guyyaa fannifamu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Seenaan guddaa ta'eera. Kan nu barsiise kan nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Ayyaana ifaa du'aa ka'uu isaatiin nagaan nu qabsiisu nu haa ta'u.